Irreechi Malkaa Teetee guyyaa har'aa haala miidhaginaa fi bareedina qabuun kabajameera. Irreechi Malkaa Teetee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti kan irreeffatamu yoo ta'u, torbee irreecha hora Finfinnee fi hora Arsidiitti aansee kan kabajamudha. Irreechi Malkaa Teetee kun waggoota dheeraaf sababa dhiibbaa sirnoota gita bittaan adda citee kan ture yoo ta'u, ayyaanichi erga kabajamuu eegalee waggootni muraasni lakkaawamaniiru. Kabaja ayyaana irreechaa Malkaa Teetee kanarratti abbootii gadaa, haadholii siiqqee, qeerroo fi qarreen akkasumas jiraattonni magaalaa Buraayyuu fi keessummoonni garaagaraa irratti hirmaataniiru. Irreechi Malkaa Teetes eebba abbootii gadaatiin saaqame. Waaqni nagaa lafti nagaa, waaqni nagaa lafti nagaa, bariin barraaqaa nagaa, bariin barraaqaa nagaa. Bariin barraaqaa nagaa. Birraan bariin nagaa. Birraan bariin nagaa. Malkaana Teetee nagaa. Malkaana Teetee nagaa. Birraan abaaboo abaaboo nuuf oolchu. Birraan meelchaa meelchaa nuuf oolchu. Birraan qarruu qarruu nuuf oolchu. Birraan daa'ima daa'ima nuuf oolchu. Birraan waa mara nuuf oolchu. Malkaa Ateetee, Malkaa Ateeteen hortuu fi horaa Ateeteen kunoo malkaa isiititti irreeffataa jirra. Waaqayyo uuma fi uumama keessatti hawwiin ilma namaa, jaalalli ilma namaa Ateeteedha. Ateeteedha. Waaqayyo nu haa milkeessu. Waaqayyo nu haa milkeessu. Xinnaa nagaan oolchi, karra nagaan oolchi, biyya keenya daangaan daangaatti nagaan nuu taasisi, nagaan biyya keenya irratti haa hititu, kan dhabe haa argatu, kan dhabe haa argatu, kan argate irra oolee haa bulu, biyyi kun jiruun haa badhaadhu, jireenyaan haa badhaadhu, Malkaan Ateetee karra haa horsiiftu, nama haa horsiiftu, bara bara nagaa nuuf haa ta'u, barri bara quufaa nuuf haa ta'u, hora bulaa leebanaa. Gadaan kufaaf gabbina. Hirmaattonni ayyaana irreechaa Malkaa Teetee ayyaanni irreechaa calaqqee aadaa uummata Oromoo sababa ta'eef karaa nagaan kabajamee xumuramuun isaa guddina uummatichaa kan mirkaneessedha jedhaniiru. Irreechi bakka Oromoon marti itti wal ga'u ta'uus ibsaniiru. Duudhaa isaa ittiin ibsatu, kan seenaa isaa ittiin ibsatu, kan jaalala isaa ittiin ibsatu, kan walitti dhufeenya isaa waggaatti yeroo 2 yookiin yeroo 3 irreeffatamuu danda'a. Kanaaf irreechi uummata Oromootiif jaalala, tokkummaadha. Walitti dhufeenya jechuudha. Duudhaa Oromoo ibsaa baay'ee namatti tola. Akkasitti tokkummaadhaan tokko taanee waggaa aadaa keenya ibsuun haalli uffannaa keenyas baay'ee namatti tola. Baay'ee natti toleenis gammadeera yeroo jalqabaaf irratti hirmaadhe. Hundumtuu asitti walitti bareedna yaa ta'eef aadaa keenya calaqqisuuf duraanii aadaan keenya akka ittiin beekamu ture amma immoo aadaa keenya baay'ee beeksisuuf uffata keenya adda addaa uffannee asitti argamne jechuudha. Irreecha Malkaa Teetee magaalaa Buraayyuutti irreeffatame kanarratti sabaa fi sablammoonni biroos kan hirmaatan yoo ta'u, irreecha irraa waa hedduu akka baratanis ibsaniiru. ማለት ሁለት ነገሮችን እንደያዘ ነው። ኢሬቻራ waan laman baradhe tokko yeroo darbeef galata kan itti galchan lammaffaan ammoo kan dhufuuf kadhachuudha. Nuti sabni Gaamoo ayyaana kana kan fakkaatu yoo masqalaa qabna. Irreecha irratti namni walitti mufatee malkaa hin bu'u. Yoo masqalaa irrattis akkasuma duudhaaleen akkanaa jabaachuudha qabu.